Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuun bulchiinsa magaalaa Baroodaatti iddoo ijaarsa NSHT fi bara 2018 itti ijaaraa jiran isin daawwachiifnaatiin xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa kabajamoo obbo Eliyaas Muhammad iddoo ijaarsa NSHT fi bara 2018 itti ijaaruudhaaf hojjechaa jiran nu daawwachiisaniitu jiran. Igaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo jabaa biyyaaf hojjetu hojii isaa turagaa baha akkuma jedhamu iddoon ammaan tana dubbaa irraa daawwachaa jirtan kun ammoo iddoo ijaarsa NSHT fi bara 2017 bulchiinsi magaalaa Baroodaa ittiin hojjete naanneessaa NSHT fichaa dubbaan akkanatti naanneessite kottaan daawwadhaa jechuudhaan kan namatti hasaasaa jirtu fakkaatti. Igaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin keenya kanarraaf jennee walitti qopheeffanne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.